Akkam jirtu daawwattoota YouTube Kristaan Miidiyaa qophii keenya irraa akkuma yeroo darbe keessummaa haaraa isiniif qabannee dhiyaannee jira. Amma qophii keenyaatti nu faana taa'aa isaan dura garuu YouTube keenya Kristaan Miidiyaa qubee gurguddaan barreeffame subscribe gochuun akkasumas Telegiraamii keenya jaalachuun qophii keenya hordofuu dandeessu. Beeksisa booda wanti deemna. Galata City Wakado, Indagado, Menarafado, Galata City Wakado, Galata City Wakado, Galata City Wakado, Ulfina City Wakado, Ulfina City Wakado. Akkam jirta keessummaa keenya? Nagaa waaqni galatu. Nagaa nuufte janna? Nagaa nu eddan jedha. Tolee, sarara akka dhufte eenyummaa kee daawwattoota keenyaaf nu beeksisi. Maqaan koo Magarsaa Tamasgeen jedhani faarfataadha, lallabaadha yookaan barsiisaa jechuudha. Kanan fakkaadhaa ani kanan dhaladhee lixa Oromiyaa naannoo aanaa mana Sibu jedhamu baadiyyaa keessatti nafan guddadhe. Achumatti kanan baradhe seemma kutaa 8tti achumattan gooftaa fudhadhes tajaajila kanas achumattan jalqabe. Tolee Magarsaa bofaa gammoojjiitiin hiddamtee turte jedhan haasaan kun dhugaadha? Dhugaadha. Naannoo daangaa Oromiyaa fi naannoo Bineenshaangul Gumuz gammoojjii jedhanii waamu horri keenya. Naannoo sanatti horri keenya qonnaa qotuu achitti horii horsiisu turani. Naannoo sana isaan bira dhaqee mucummaa qottichaadha. Gammoojjii waan ta'eef qilleensi isaa nu'a. Yeroon isaa yeroo gannaa naannoo qaammee yookaan qaagumee isa jedhamu keessa yeroo sana ture. Naannoo sana yeroon naqeeduu bineensi yookaan mabufti gammoojjii jireenya namoonni naannoo sanaa kan itti waaqessanii kan dhiiga fa'aa sooran waan garaagaraa kan godhantu ture. Dhufee mana horri keenya keessa taa'anii qonnaa qotan mana gammoojjii jechuudha. Naannoo sana dhufee gasaa kan jedhamu wanti jira, wanti meexxii irraa dhaamu waan akkasii tokko jira. Kana nagarree hojii dhaqee horri keenya hojii gargaaruun dhaqee silas waan ta'eef hojii gargaaree gara manaatti sa'aatii laaqana irratti yeroo gara manaatti deebi'eeru kana biddeen toshamne mayyuu kana waan tokko tokko hojjechaa jirti harmeen koo. Masitti jedheen matsaafa irraa barumsa na barsiistu qabdi harmeen koo. Harmeen koo warra kiristaanaa ta'e warri isheen tajaajiltu turte. Na axxeetu waaqinichi keessaa kitaaba sanaan amma isheen nyaata naa qopheessitutti jedhee barumsan kaleessa gadda jalqabee achirraa laaluudhaaf waan sana fudhachuudhaaf gara sa'aatii xiqqoon tokko jirti. Achi keessaa fudhachuudhaaf yeroo naqu bineensi sun dhufee gasaa sana jala dhufee galeera. Nagarree dhaqeechirra dhaabbadhee mataa isaarra dhaabbadhee ture. Miila koo jala akka wanti tokko jiru natti dhaga'ama. Garuu maal akka ta'e hin beeku. Akkan irraa miila fudhee hin deemne waan ta'e turretti na hidha ture. Waan ana jedhu hin beeku kitaaba fudhachuu dhaqee fudhadheera. Achi keessaa ba'ee karaa qaawwaa wantichi moofa'eera. Achi keessaa mataa baafatee miila koo bitaa kanarraa fuudhu. Miila koratti waan akka oomacha wayii narratti erga gadhiisee booda kanama elektirikiin qabee ta'e namummaan koo korti suquutee baay'ee natti dhaga'ame. Waan sanas hin barree na iddeema. Gasaa sana jedhatti deebi'en. Akka dhiyyeetti nafu hin bari'uun isaan oolu bari'uun isaan oolu ifa addunyaati inni nuyi galle koolu hin bari'uun isaan oolu bari'uun isaan oolu ifa addunyaati inni nuyi galle koolu. Furtuu waan hundumaa inni ofirraa qaba. Teessoo isaarra taa'ee bakka irraa qaba. Seenaa keenya hojjechuun isa hin rakkisu. Kallattii maraanuu fala qaba Yesuus. Seenaa keenya hojjechuun isa hin rakkisu. Kallattii maraanuu fala qaba Yesuus. Fala qaba Yesuus. Fala qaba Gooftaa. Fala qaba Yesuus. Fala qaba Gooftaa.
Faala qabaa Yesuus, faala qabaa Gooftaa, faala qabaa Yesuus. Barbaachi kee lubbuu koo miijatee, boolla du'aa si hoolee na baastee, isannoo du'a koo naa duutee, jireenyaan darbine na badhaastee. Barbaachi kee lubbuu koo miijatee, boolla du'aa si hoolee na baaftee, isannoo du'a koo naa duutee, jireenyaan darbine na badhaastee. Marsii godhuu marsii ta'uu hanjechaan nabee, jaalalli kee Marsii godhuu marsii ta'uu hanjechaan nabee, jaalalli kee na ajaa'ibee. Indaagadhoo min irraanfadhu, galaata sitti hin waaqadhu. Indaagadhoo min irraanfadhu, galaata sitti hin waaqadhu. Galaata sitti hin waaqadhu, galaata sitti hin waaqadhu. Ulfina sitti hin waaqadhu, ulfina sitti hin waaqadhu. Ani akkan shakkutti shakkii kooti saalonii taa'anii namooti warra uummatuma keenyaaf warra gumuzoota kanatu yeroo sanachaadha qawwee wayii walirraa bituu sibiila qaqqabu turan. Isaan harkaa xixiitiin bahee dhufee narkuteen see malee bineensota addana ilaalaa heddeetti hin beeku. Maaliif dhageettiin natti dhaga'amuchaa wanti yeroo sanatti dhaga'ame wanti rasaasii wayii dhufee narkuteen natti fakkaate malee isaati bineensaan akka heddametti hin fakkaanne. Maaliif baay'ee natti dhaga'ame waan ta'eef waan sanas hin barree kufee warri hojii jechaa jiran warri saalonii jiranis achi dhufanii maal taate jedhanii machoon laqabanii maal jedhanii kana jala maaltu jira jedhanii gasaa sana kaasanii silaatii yeroo bofti nama hidhu miilla nama hidhuu jedhama. Miilla nama hidhuu akka dhiigni gara honneetti ol hin dabarre fidhaniitu koobaa wanti jedhamu jira. Wanti Oromoon aadaadhaan itti fayyadamu waan akkasitti fayyadamu turani. Namni sana naa godhe hin jiru isaan itti bineensa ari'utti kaane isaan naqanii bira ga'anii gasaa sana keessaati yeroo san irraa kaasanii bineensichi baay'ee dheerinni isaa baay'ee guddaa waan ta'eef baqatanii sana booda manni gammoojjii kun maragamu karaa qaawwaa keessaadhaa gadi ba'ee alatti yeroo isaan naqanii rukutuudhaaf jedhanii lafaa ol ka'ee akkuma namaa kee dhaabbate itti isanii baqatanii gara dugda duuba yeroo isaan deebi'anii inni boollatti nammee sana booda kan isaan dhufee ganaa naa hidhuudhaaf maal jechuudhaaf gara kottechi addeebi'anii sana booda dhufanii hidhaniiru waan garaa garaa godhaniiru daqiiqaa na qaqqabuun isaaniif ta'u keessatti waan nan qaqqabnee fi homaa naa gochuu hin dandeenye. Sana booda nan gaggabee eessa akkan jiru sana irraa wallaalee mana qorichaa irraa fagoodhaa qoricha aadaa waan garaa garaa nutti funaanutti kaane sunis na fayyaduu hin dandeenye. Bakka ani sadarkaa du'arran ga'ee yeroon isaa yeroo gannaatiin roobaa itti ilaalleetu bor gara Oromiyaatti ol deebifnee mana qorichaatti geessinaa jedhu. Inni kaan immoo amantiin kun akka ammaa kana wangeelli lallabamee baay'ee akka ammaa kanatti namoonni baay'ee nama bishinan qabani. Inni kaan mana qaalluu sinnaqaa mana waan kan biraa digimtii kana fayyadamaa fayyadee garaa garaatti fayyadamu turani. Namni hundumtuu waanuma fala jedhee naaf dha. Inni kaan warra biyya Shinaashaa irraa kan dhufan tokko jiru kan xuuxxuu yookaan xuuxxaa kan jedhamu tokko kan marzii nama keessaa fuudhan jedhamanii yaadamu kan isaanitti naa himaa. Warri kan biraa inni qoricha aadaa inni kan biraan waan biraa sanatti jechuutti kaanii hangana gidduutti miidhame. Sana booda inni waliin bulee namummaan koo gara miilli koo inni irra na hiddee chuma hin du'e bakka already dhiigni keessa deemu hin dhiise inni ta'ee guutummaan isaa inni ta'e luluqqabuu jalqabee jechaadha. Ka'ee guyyaa lama oolee gaafa sadaffaadha naannoonni na hiddee guutummaa isaa tortore. Iddi bakkeetti ba'e lafeen miillaa inni sosochootuun ishee guutummaan ishee lafeen inni diinni keessaa bakkeetti ba'e. Sana booda dhaqanii qoricha aadaa kana naa daddabaluu inni soomaan tokko na fayyaduu hin dandeenye. Qoricha aadaa sinatti dabaluu bishaan immoo namni bofti iddima bishaan inni godhama. Qoricha yeroo naan dhugaa qorichi dhaqee garaachaa natti ulfaata bishaan hin argadhu. Kanarraa kan ka'e otoo miilli ni na hiddame sana dhukkubaadhu garaachi mas na luqqaa. Garaacha ni maddaaf miilla ni maddaaf wallaalee argama. Dhukkubni tokko hubannaa dhabuurraan dhufe inni tokko bineensaan natti dhufe kana kanaan
gudii koo argaa ture. Naa kanaan ta'etu jiruuti namoonni reefuu waldaan immoo mulu wangeel kun reefuu achitti wangeela lallabuu jalqabu. Gara naannoo mana eessummaan kootitti akka nageessuudhaa fi inni isaan keessaa tokko sassobee qajeelaa kan jedhamu tokko jira. Qajeelaa gammachuu jedhama. Isaan kadhannaa fi yeroo ittiin jedhanii armee koo amansiisanii armeen koo silma amantiitti cimtuu turte warra abbaa kootitti amma kanatti miti. Sana booda armeen koo irratti walii galtuu abbaan koo angeessu yoo du'eessa harkuma koo keessatti aduu irraa nafe harka warra pheenxee naqu jedhee na dhawwate. Sana booda hin du'a moo hin jiraataa jedhaniitu mana xonqaayii tokko dhaqaniitu gaaffii gaafata gaandu'ee hin jira waan ta'eef lafa hin jiru hin beeku waan ta'eef waa'ee fi kootii dubbatachuu hin danda'u. Amma namatu waa'ee koo irratti lola irraa nafe waan tokko dubbachuu hin danda'u. Mana xonqaayii tokko dhaqanii gaafatanii attam taa'aa ittiin jedhanii lafani qorichi yookaan humni digimtii keenya lafani deebisuu danda'u miti. Nabseen isaan durkaabee duumessa kana bira ol darbee biiftuu bira geera. Laftuun deebisuu dandeenyu waanuma duumessaa gadiiti. Amma inni durkaabeera. Rabbi yoo isin gargaara irraa nafe homaa isinii gochuu hin danda'u ittiin jedheedhan. Erga isinatti immoo kana turee akkasitti isinii isa armeen koo jettitti olii galanii gara waldaatti nageessanii naa kadhatanii dandeenye waan ta'eef naa kadhachaa turanii yeroo dheeraadhaaf mana qorichaas dhufee hakiimiin dhufee manatti naa miicaa achumatti dhufee hodhaa maal godha. Ji'a tokko booda gara waldaa akka naquudhaaf yeroo maal jedhanii dhaquun dadhabe. Maaliif yoo lafa jedheen dhiiga waan ta'eef kiraanchii ishee harka tokkodha naa hojjetan. Kiraanchii harka tokkoo kana naa hojjetanii qabadhee akkan waldaa dhaquuf na bukkee godhanii maal jedhanii waldaatti nageessanii. Sana booda an waldaa kiristaanaa keessatti dhaladhee guddadhee malee waa'ee qalbii jijjiirrannaas waan kan biraas hin beeku. Armee makkoota akka gara amantiitti akka nuuf na jajjabeessiti malee homaayyuu hin beekun ture. Sana booda yoo namoonni lubbuu haaraan kottaa jedhanii si waamanii dhaqii achumaan sifa kadhatanii naan jedhanii natti malee nageessanii. Yeroo sana dhaabatee taa'aa jiru tokko lubbuu haaraa yoo jiraattanii dhadhumaa irratti erga wangeelli lallabamee kadhatamee booda namni kana dura gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii hin fudhanne yoo jiraattan harka keessan ol kaase naan harka koo ol kaase. Kana booda kottu naan kiraanchii koo qabadhee namni jajjabeessee nageessee sana booda yeroo dhaqanii waadaa yeroo isaan nagashanii waan hunduma erga waadaa galee sana booda waa'ee yeroo isaan naa kadhatanii humna ta'e tokko dhufee narra dhufe. Humna narra dhufe kunii humnuma abidda wayii tokkotu namummaa kootti dhufee qabata abiddichi nama gubu. Sana booda akka aara wayitti inni kaan funyaan koo keessa ija koo keessaan gurra koo keessaan namummaa koo keessaan karaa madaa sanaas hin ba'a. Ana ofirratti naan arga namni naarratti hin argu. Paasteriin dhaabbatee naa kadhatu mataa isaa naarratti hin argu wanta na keessaa yaa'aa jiru sana. Ana waa haarri wayii na keessaa ba'u natti fakkaata. Sana booda namummaa makoo nagaanti wayii tokko natti dhaga'ame miila koo sattiin sila fannisee udheege sanaan lafa jennaan dhiiguu dhiisemu. Yeroo inni akkasii dhadheetti tarkaanfachuu barbaadu akkuma kuduriittiin tarkaanfadha. Sana booda naa kadhateera ta'e sii kadhatameera. Kana booda barumsatti jabaadhu naanii naan jedhanii iddoon dhufetti akkan deebi'uudhaaf lafa iddoo barcuma kootitti yeroo isaan na deebisanii. Nanticha sila na bukkee godhee na qabee nageesse ati kiraanchii fudhiitii dhaqinaan deemaa jedheen achuma ba'ee nan galee nan sokkeen. Inni kuftaan na dhugaa fiigaa achumatti tan fayyee kitootti aadaa galetti tan fayyee. Sana booda dhaqeen taa'ee natti tolee saganticha tun xumuramu ta'e natti tola ture baay'ee natti tolu irraa kan ka'e silma wangeela lallabanii ishee dhumaa irratti kan isaan waamani. Naa dinqifachaa namoonni karaarra deeman guutummaa isaanii inni kaan waaqayyoon galateeffataa inni kaan afaan haaraasaa waa'ee makoo irraa hangee galateeffataa maal jechaa namoonni duuba deemu waa'ee koo akka sana haasaa deeman hin beeku natti tolee gammachuu keessa galee maal jedhee deema akka kanatti mana bira ga'e guyyaa sana jalqabee maddaan inni gargar hafe sun inni lafee duwwaa lafee sana irratti foonni biqiluu jalqabee iddas akkatti bakkee keessa jiru kana irratti dhufee foonni irratti biqiluu jalqabee achumaan an fayyee uftada gulanna ta'u. Erganii gara biyya kanaa yookaan gara naannoo Finfinnee dhufeeti kanaan gaa'ela godhadhe mucaa tokkoon qabayyu fuudhee. Akka dhiyyeetti nafu hin bari'uun saan oolu ifa addunyaati hin
inneen oyeetti galle koolu bari bari'uun saanolu bari'uun saanolu ifa addunyaati inneen oyeetti galle koolu furtuu waan hundumaa inni ofirkaa qaba teessoo isaarra taa'ee bakka irraa qaqqaba seenaa keenya hojjechuun isa hin rakkisu kallattii maraanuu fala qaba Yesuus seenaa keenya hojjechuun isa hin rakkisu kallattii maraanuu fala qaba Yesuus fala qaba Yesuus fala qaba Gooftaa fala qaba Yesuus fala qaba Gooftaa fala qaba Yesuus fala qaba Gooftaa fala qaba Yesuus qajeelummaa Waaqayyo nuuf baasu guyyaa halkan caalaa dukkanaa'uu kan ibsu rakkina akka riyyaa nama haasofsiisu waanjoo jaarraa hedduu Gooftaadha kan cabsu dhaloota isa eeggatu Waaqayyo hin gatu warri tutturullee kakuu san daagatu dhaloota isa eeggatu Waaqayyo hin gatu warri tutturullee kakuu san daagatu waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.